ummata qaali akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii kunoo saahibni kiyyalleen kana tuni maal kiyya maal yoo isiniin jedhame isinitti tola akkasumatti beeka tunoon tunilleeni AKFM hundi kennaayyuu kun YouTube irraa bannee turre amma hojiitti deebineerra isiniin jedha gaasheen illeen kwaana sani gaasheen illeen sani kaameraamaanin kiyyalleen kuno sani kaameraamaani kuno sani kanaaf viidiyoo babbareeda qabannee dhufaarra nu hordofaa isiniin jenna guyyaa sadi na goda Manchester Queen dhufin jedha intaltatun illee warra Manchester United iti TikTok si